galatoomii walgahiin Afrikaa 39ffaa ajandaan isaanii itti fayyadama qabeenya bishaaniiti. Qabeenya bishaanii Afrikaanii bishaaniin badhaatuudha. Laggeen gurguddaa daangii qaxxaamuraniin badhaatuudha. Garuu immoo itti fayyadama qabeenya kanaa irratti dadhabbii guddatu jira. Bara 2013 gamtaan Afrikaa karoora waggaa 50 Afrikaa bara 2063 kan jedhu kaayyate. Karoora kanniin keessaa inni guddaan tokko itti fayyadama qabeenya bishaaniiti. Qabeenya bishaanii itti fayyadama isaa kana sirreessuun baay'ee rakkoowwan misooma bu'uuraa Afrikaa keessatti mul'atan hiika kan jedhu. Afrikaanonni lammiin Afrikaa miliyoona 400 ta'an bishaan qulqulluu hin argatan. Kan immoo miliyoona 700 tilmaamaman bu'uura misooma bishaaniin kan wal qabate argachuu hin danda'anii jechuudha. Kun immoo miidhaa guddaa geessa. Naannoo kanatti biyya keenyas Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa hedduu yoo ilaalle qabeenyi bishaanii isaan qaban haala lama sadii hin jira. Tokko bishaan lafa keessa jiru, tokko immoo laggeen gurguddoo biyya keessatti hafanii, kun immoo laggeen gurguddoo biyyoota hedduu qaxxaamuranii deemanii, kun hundi immoo akkaataa itti fayyadama isaa irratti marii guutuu barbaachisa. Seerri addunyaa kana wajjin kan wal qabatanis jiru. Haala seera addunyaa kanas kabajuudhaan wal simsiisanii akkaataa itti fayyadaman irratti hojjechuu barbaachisa. Sababa kana itti fayyadamni qabeenya bishaanii ajandaa Afrikaa waltajjii Afrikaa 39ffaa kanarratti bal'inaan ni kaafama. Haa ta'u malee waltajjiidhaan gamtaa Afrikaa baroota 2-3-4 dabran waa'ee misoomaatii fi bu'uuraalee misoomaa irratti haa xiyyeeffatan malee rakkoon qormaata nageenyaa walitti bu'iinsa biyyoota Afrikaa adda addaa keessa jiru, kan Liibiyaa, kan Suudaan jiru, kan baha Koongootti mul'atu, kan biyyoota Suwaahilii keessatti biyyoota saahilii kan jedhaman dhihaa biyya Afrikaa kanneen ta'anii garba Atlaantikii irra kan mul'atan jechaadha. Biyyoota kanneen keessatti rakkoowwan mul'atan baay'ee qormaanni kun ajandaa kaan hinjifatanii fuulduratti yeroo dhufan mul'ata. Waltajjii har'aa keessatti hoggansi Komishinarri Gamtaa Afrikaa Mahmud Ali Yusuf haasaa baniinsaa yeroo godhanitti haasawa kana keessatti lola dhaabuun, walitti bu'iinsa dhaabuun baay'ee rakkoo qormaata Afrikaa keessatti yeroo ammaa mul'atu ta'uu isaa akeekanii jiranii jechuudha. Kanaaf Afrikaanonni karaa gaaddisa gamtaa Afrikaa kanaan rakkoo Afrikaa keessa jiru hiikuudhaaf keessattuu manni marii nageenyaa kan gamtaa Afrikaa jalatti argamu tarkaanfiin inni fudhataa jiru yeroo isaa keessoo isaa sirreessuu, caasaa isaa sirreessuu keessatti biyyoota karaa seeraatiin alatti namoonni gara taayitaatitti dhufan fonqolchi mootummaa kan keessa jiru, kan lolli keessa uumame keessatti humna nageenya eegu ramaduun, qubsiisuun, akkasumas biyyoota karaa seeraan alaatiin fonqolcha mootummaatiin gara taayitaatitti dhufan miseensummaa gamtaa Afrikaa keessaa yeroodhaa fi haquun haga seerri demokraasii deebi'ee keessa sirraa'u keessatti jijjiirama gabaabinaan mul'atan keessaa tokko tokko haa ta'u qormaannis akkuma guddaatitti jijjiiramuudhaa fi yaalii godhuunis hangasuma guddaadha. Walumaa galatti waltajjiin Afrikaa 39ffaa bara irratti gamtaan Afrikaa of jijjiiruudhaa fi of fooyyessuudhaa fi sochii godhu keessaa qaama tokkoon jedheetiin ilaala. Biyyi keenya Itoophiyaan gamtaa Afrikaa irraa yeroo bara tokkummaa Afrikaa irraas jalqabee waggoota 50 dabraniif
haala adda addaatiin gaafa biyyoonni Afrikaa kolonii jara turan qarqaaruudhaan deeggaruudhaan dhaabbilee adda addaa miti mootummaa kan tahan kan bilisummaa isaaniitiif kolonii jalaa bayuudhaaf tattaafatan qarqaaruudhaan biyyoota akka Angoolaa, akka Naamiibiyaa, akka Moozaambiik, akka Afrikaa kibbaa qarqaaruudhaan achi boodas immoo erga biyyoonni kunniin kolonii jalaa bahan Afrikaanonni sagalee tokko walitti ijaaramanii dhaabbata tokkummaa Afrikaa akka ijaaranii fi shoorri isaan taphatan guddaadha. Kanumaan wal qabatee bara 1963 dhaabbanni tokkummaa Afrikaa Finfinneetti akka hundeessifamu kan taasise biyya keenyaa jechaadha. Achi boodas immoo dhaabbanni tokkummaa Afrikaa erga dhaabatee waggaa 50 isaatiin booda gara gamtaa Afrikaatitti yeroo jijjiiramu deeggarsa godhuudhaan ajandaa gamtaa Afrikaa irratti xiyyeeffatuu qabu karoora waggaa 50 bara 2013 kan kaayamee ergasii bara 2015 qabatamaan hojiitti kan jijjiirame Afrikaan waggaa 50 booda bara 2063 Afrikaan maal fakkaachuu qabdi kan jedhu karoora kanniin kaayuu keessatti deeggaruu keessatti waltajjii Finfinneetti deemsifamu keessatti keessummoota simatuu keessatti mirga isaanii kabajaa keessummaa isaanii tolchuu keessatti diplomaasii cimaa biyyoota Afrikaa jidduutti taphachuu keessatti Finfinneen magaalaa araaramaa magaalaa waliigalteen araaraa itti mallatteeffamuudhaan beekaman hedduu keessaa isii tokkodha jechaadha. Kuni akkanumaan osoo hin taane shoora biyyi keenya Afrikaanota tokko taasisuudhaaf nageenya buusuudhaaf raayyaa ittisa biyyaa keenya biyyoota Afrikaa hedduu keessatti aarsaa kaffalanii jiran biyyoota ollaa keessatti aarsaa kaffalanii jiran akka fakkeenyaatti kaasuu kan dandeenyu biyya Somaaliyaa keessatti raayyaan ittisa biyyaa keenyaa 7,000 ol kan ta'an aarsaa lubbuu kaffalaniitiin jiran. Kanas kana olis kara nagahaas kara diplomaasii cimaa babal'isuun diplomaasii biyyoota ollaa irratti xiyyeeffatu kan Afrikaa irratti xiyyeeffatu babal'isuudhaan kan muummichi ministeera kaasuu barbaadan keessi isaa addaan bannee yoo laalle kanniin fakkaataa jechaadha. Amma yeroo ammaa kanarratti waggaa 8 jijjiiramaan booda dhufe keessatti Itoophiyaan Afrikaa bira tartee addunyaa dubbisuudhaan diplomaasii haasawaan qofa osoo hin taane qabatamaan lafarratti argisiisuudhaan jijjiiramuun akkamitti argamuu akka ta'e qabatamaan lafarratti argisiisuudhaan keessattuu ajandaan Afrikaa qabeenya bishaanitti fayyadamuu kan jedhu keessatti Itoophiyaan waa sadii akka gaarii barnoota gootee biyyoota Afrikaatii argisiistee jirti jechaadha. Sadiin suni maalidha? Pirojektiin tokko Afrikaanotumaan yaaddamee Afrikaanotumaan hojjetamee hoggansi isaallee Afrikaanotaan akka ta'uu danda'u lammii biyya ofiitiin ta'uu akka danda'u hidha haroomsaa itti fayyadamuudhaan qabeenya bishaanii akkamitti akka itti fayyadaman anniisa qulqulluu burqisiisuudhaan anniisa burqisan immoo ofii hogganuudhaan mallaqas osoo alaa qarqaarsan barbaadin humna ofiitiin hojjechuudhaan kana akka fakkeenyaatitti mul'isanii jiranii muummichi ministeeraa kanas kaasanii jiranii jechaadha. Hidha haroomsaa akka fakkeenyaatitti kan jedhu kan biraa immoo diplomaasii koriidariiti misooma koriidariiti. Waggaa 2-3 duraarraa Finfinneen magaalaa Afrikaa kan siyaasaa jedhamtee beekamti akka yaadaatitti jechaadha. Amma immoo akka qabatamaatitti dhugaadhaan Finfinneen dhugumaan Afrikaa hunda bakka bu'uu kan dandeessu keessummoota dhufan humna guutuudhaan simachuu kan dandeessu kan koriidariin karaan isii misoomni bu'uura isii haalaan fooyya'ee bareedee kan hojjetame convention centeriin gurguddaan adda addaa akkasumas Finfinneen alatti riizortiidhaan gurguddaan turistoota hawwachuu kan danda'an Afrikaa irraa bakka bu'ee biyyi keenya jijjiiramuu jechuun akkana hin dandeenya jijjiiramuu hin dandeenya kan jedhu kan argisiisu dhaamsa dabarsaniitiin hin jiranii yeroo ammaatitti konferansiin sadarkaa Afrikaa qofatti otoo hin taane sadarkaa addunyaatti kan Xaaliyaaniidhaa fi Afrikaanonni waloo kan geggeessan yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa keessatti geggeeffameetiin hin jira akka Afrikaatitti jechuudha.
ammas fuuldura yeroo gabaabaa keessatti kan konferansii sadarkaa addunyaa idil addunyaa ta'an gurguddaa keessummeessuudhaaf Itoophiyaan qophii irra jirti jechuudha. Akka fakkeenyaatti hangafummaa isii Afrikaanota qarqaaruunis tahee ufiillee jijjiiramtee argisiisuudhaan tahee hangafummaa isii eegdee itti fuftee jirti jechaadha biyyi keenya.